Nagaan Waaqayyo Abbaa, nagaan Waaqayyo Ilmaa, nagaan Waaqayyo Hafuura Qulqulluu bakka jirtanii fi iddoo jirtanii haala jirtan keessatti hunduma keessaniif haa ta'u jechuun jaalladha. Namoonni sagalee kana dhaga'aa jirtanii sagalee kanaaf ergaa amma dubbachuudhaaf jedhu kana namoota hundumaatti akkasiin sheerii gootanii waliin geessan namoota hundumaadhaan akka geessanii maqaa Waaqayyoo isa ilma isaa ergee fannoo qaraanii gubbaarratti nu oolcheetiin isiniin kadhadha jechuun jaalladhaani. Akkasuma yaa Waaqayyoo keessa koo kaa'ee sagalee Waaqayyoo keessa koo kaa'ee guyyaa kaleessaa guyyaa guutuu kanaan kadhataa ture. Galgala fuula Waaqayyoo duratti kana waa'ee biyya keenyaa waa'ee waldaa kiristaanaa wantoota baay'ee fuula Waaqayyoo duratti kadhataa kanan ture. Waaqayyo sirra deebi'ee ergaa garaagaraa kan natti dubbataa ture. Ergaa kana isiniin ga'uudhaafi karaa sagalee audoo kanaan sagalee kana akkasii yookaan ergaa kana dhaggeessattan yookaan dhaggeeffattan haalota jiru mijeesseera jechuudha. Namoonni hundumtuu immoo sagalee dhageessan kana Waaqayyo duratti isin gaafadha. Akka namoota hundumaatiin sheer gootanii namootaan geessanii jechuun jaalladha jechuudha. Waaqayyo inni nagaa nuuf kenne, Waaqayyo inni waan hundumaarraa nu hambisee yeroo kanaan nu ga'e maqaa Waaqayyo kan eebbifame yoo ta'u, mee duraan dursee otoo gara Waaqayyo waan ta'e natti dubbate kanaatti hin galin Waaqayyo walii wajjin hin kadhannaani. Guddaaf amanamaa tolaaf qajeelaa kan taate qulqulluu Waaqa Israa'el, Waaqa waaqotaa, mootii moototaa dubbattee amma dubbii keetii kan geessu jettee amma jecha keetii kan geessu loltee lolatti mo'ataa kan taate ulfaataa koo mootii koo leenca Yihuudaa leenca Qaraaniyoo kan duuni si dadhabe kan cubbuun si dadhabe kan jalloonni si dadhaban kan jal'aan si dadhabe amma yeroo kanatti yaa Waaqayyo gooftaa galata sii laannaa waa'ee gaarummaa kee waa'ee tola kee waa'ee arjummaa kee hundumaaf galanni ulfinni oqubaa guddaan dabalee daddabalee siif haa ta'u. Ati Waaqayyoodha, ati gargaaraadha, ati oolchaadha, ati of qolchaadha. Obboloota koo kan gargaare si'i, obboleetti koo kan gargaare si'i, obboleessa koo kan gargaare si'i. Iddoo garaagaraa keessatti kan hunduma keenya gargaaree baatee nu fide yeroo kanaan nu ga'e si'i. Sirraan kan ka'e jireenya jiraanneerra, sirraan kan ka'e lubbuun keenya yaa Waaqayyo gooftaa foon keenya keessatti eegameera. Waa'ee tola kee hundumaaf guddaa goone si galateeffannaa galanni ulfinni oqubaa guddaan bara hamma bara baraatti siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Maqaan kee bara baraan ololaa jedhu. Yaa Waaqayyo gooftaa macaa bara kana keessatti akka harka keenya qabdu sin kadhadha. Harka du'aatti akka dabarsitee lullaanne sin kadhadha. Billaa jallootaatti akka dabarsitee lullaanne sin kadhadha. Obboloonni koo biyya keessaa biyya bakkee biyya alaa keessa jiran yaa Waaqayyo dabarfamanii harka diinaatti harka du'aatti harka jallootaatti akka isaan hin laatamne sin kadhadha. Lafa obboloonni koo jiranitti lafa isaan hojjetanitti waajjira keessa kan hojjetan iddoo garaagaraa keessa kan hojjetanii bifa garaagaraatiin hojii isaan irratti bobbahanii kan jiran warra hojii hin qabne warra hojii qaban warra konkolaataan deeman warra xiyyaaraan deeman Hafuurri qulqulluun kee lafa isaan jiranitti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiitiin akka ati qaqqabdee Hafuura qulqulluu keetiin isaan eegdu sin kadhadha. Sagalee kee nutti dubbadhu, ergaa kee nutti dubbadhu. Hafuura keetiin jireenya keenya ijaari. Sagalee dhaga'uuf ergaa dhaga'uuf jirru kana yaa Waaqayyo akka jajjabaannu mootii nu gargaari. Humna nuuf laadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Egaa itti fufee akkuma beektan kanaan duraa ergaawwan Waaqayyo natti dubbachaa ture. Ergaawwan gurguddaa sagaleewwan gurguddaa Waaqayyo natti dubbataa ture. Isiniin gahaa turuun koo yaadatama. Har'a garuu barreeffama garaan sagaleedhaan yoon isiniif kaa'e yookaan sagaleedhaan yoon isinii erge gaariidha kan jedhuun waan yaadefan sagalee isiniif kaa'ee jiraachuudha. Sagalee kana immoo namoota hundumaa biraan akka isin geessan abdii guutuu nan qabaadha. Guyyaa kaleessaa galgalaa imimmaan guddaadhaan Waaqayyo duratti bu'aa bulleerra jechuudha. Waldaan keenya guutuuni waldaan keenya waldaan mulu wangeela jechuudha. Imimmaan guddaadhaan fuula Waaqayyo duratti bu'aa turreerra halkan guutuu jechuudha. Eeda galgalaa kaabanii amma ammaatti kadhataama jirra. Ergaa Waaqayyo nutti dubbatte ergaawwan sodaachisaa ergaawwan baay'ee abdii nama kutachiisuu ergaa baay'ee jiraachuudhaaf baay'ee nama yaaddessu yoo ta'e iyyuu sanuma keessaa garuu warra Waaqayyoon sodaataniif abdiin jira. Kanaaf ergaa Waaqayyo nutti dubbatte inni tokkoffaanii
waaqayyo akkas naan jedhee natti dubbate obboloota koo. Akkas jedhee hafuurri waaqayyo waaqni jiraataanii waa'ee biyya keenyaa kana yeroo waaqayyoon kadhadhetti hafuurri waaqayyo akkas jedhee natti haasa'e galgala deebii waaqayyo irraa fudhanne jechuudha. Mul'ata akkasii tokkon argaa wanta akka abiddaa kan fakkaatu samii kanarraa gaafa inni gara dachee kanaatti asii gadi roobu. Abidda kana keessa garuu wanta akka bifa jawwee kan fakkaatu kan jiru. Jawween kun lubbuu namootaa, dhiiga namootaa, jiraatti, fayyaatti, du'aatti kan nyaatu kan dhugu. Abiddicha keessa akka jiru waaqayyo mul'ataan nu argisiisaa ture. Isaan booddee hafuurri waaqayyoo kan nu ilaalchisaa ture. Namoonni baay'een lafa lixaa dhabanii, lafa dhaqan dhabanii, magaalaa keessa kan jiran, baadiyyaa keessa kan jiran, magaalaa xiqqaa keessa kan jiran, magaalaa guddaa keessa kan jiran, biyyoota bakkee kan jiran, biyyoota keessaa kan jiran, iddoo garaagaraa kan jiran, lafa baqannaa dhabanii, lafatti da'oo godhatan dhabanii, lafatti oolan dhabanii yeroo isaan akka saba tikee hin qabne olii gadi faca'an, olii gadi bittimmaa'an, dhaloonni baay'een karaa irratti harca'an, dhaloonni baay'een lafa lixuu dhabanii yeroo isaan waatan, cannaqaman, ciniinsifatan hafuurri waaqayyo na argisiisaa ture. Maanni gooftaa jedhee waaqayyoon gaafan gaafadha. Hafuurri waaqayyo akkasumaan jedhe abidda argaa jirtu kun naan jedhe waaqayyo. Abidda kawwoo keessaa dhufeetu hin taane naan jedhe waaqayyo. Lola Armaageedon, lola seexanni addunyaa kanatti banee jiru, lola isa xumuraati naan jedhe waaqayyo. Haa ta'uyyuu garuu naan jedhe hafuurri waaqayyo. Jawween ati argaartu kun naan jedhe waaqayyo. Abiddicha keessatti kan ati argaartu jawwichi jedhe waaqayyo. Isa dhiiga dhalootaa nyaachuu ba'e, isa lubbuu dhalootaa nyaachuu ba'e, isa dhiiga dhalootaa dhuguudhaaf ba'e, isa xinnaaf guddaa akka nyaataatti soorachuudhaaf ba'e bineensichaa bara dhumaati. Kanaaf horeennaan as jedhii saba kanatti, saba gurra qabutti, saba na dhaga'utti, saba ooluu barbaadutti naa dubbadhu naan jedhe waaqayyo. Ammayyuu naan jedhe waaqayyo. Ammayyuu naan jedhe waaqayyo. Isa darbe caalaa, isa ta'aa jiru caalaa, isa kaleessaaf hin gadda ta'e caalaa, wanti sodaachisaan tokko, wanti nama naasisu tokko, wanti lafa naasisu tokko, wanta lafatti dukkaneessu tokko, wanta dhalootatti dukkeessu tokko, wanti gurra namaatiin dhaga'uun hin tolle, wanti ija namaatiin arguun hin tolle, dhaloonni baqatanii kan jalaan baane, xinnaan guddaan beektonni abbaa aangoo kan ta'anii baqatanii kan jalaan baanne, baqatanii kan jalaa hin sokkinne hin dhokkanne naan jedhe waaqayyo. Gara fuula duraatti ammas ta'uudhaaf jira naan jedhe waaqayyo. Caakoo jedhe waaqayyo. Isa kan argiteen dinqifatu ammayyuu naan jedhe waaqayyo. Wantoonni baay'ee nama gaddisiisan fuula duratti raawwachuudhaaf jiru. Sababiin isaa jedhe waaqayyo. Sabni kun har'aa waan garagalee fedhe waaqayyo. Dhaloonni waan na dhiisee fedhe waaqayyo. Dhaloonni na dhiisee karaa cubbuu waan filatee fedhe waaqayyo. Sabni kun na dhiisee karaa cubbuu waan filatee fedhe waaqayyo. Keessumaa biyyi kun biyyi Itoophiyaa naan jedhe waaqayyo. Fuula sana irraa deeffatee fuula isaa gara cubbuutti waan deebiseef naan jedhe waaqayyo. Gara jibbaatti gara ulfina qofaa hin taanetti waan deebiseef naan jedhe waaqayyo. Ani waaqayyo saba kana jalaa cal nan jedha. Biyya kana jalaas cal nan jedha naan jedhe waaqayyo. Sababiin isaa waaqayyo warra natti deebi'an gara isaaniitti nan deebi'a. Warra na barbaaddatan ani ittan argama. Warra na kadhatan ani nan oolcha. Warra natti kooluu galan, warra karaa isaanii sirreeffatan, warra karaa isaanii wal qixxeeffatan ani waaqayyo gooftaan dhaloota akkasii nan oolcha. Garuu naan jedhe waaqayyo akka baalaatti ammas dhaloonni baay'een harca'uudhaaf jira naan jedhe waaqayyo. Ilaa Oromiyaa keessa naan hin jenne, Amaaraa kilii naan hin jenne, akka guutummaa addunyaatti naan jedhe waaqayyo. Akka guutummaa addunyaatti biyya keessa biyya bakkee otoo naan hin jenne akka guutummaa addunyaatti naan jedhe waaqayyo. Dhaloonni hundumtuu yeroo inni itti waawwaatu, yeroo inni itti cannaqamu, yeroo inni itti ciniinsifatu naan jedhe waaqayyo. Ammayyuu fuula duratti wanta sodaachisaaf, wanta nama raasu, wanta nama jiraachisuuf abdii nama kutachiisu, wanta gurraan dhaga'uudhaaf nama sodaachisu, wanta ijaan arguudhaan nama sodaachisu, wanti suukkaneessaan hin ta'a naan jedhe hafuurri waaqayyo. Garuu naan jedhe waaqayyo warri na kadhatanii oolu,
warri na barbaadatanii hin oolu, warri karaa isaanii wal qixxeeffatanii hin oolu, warri sodaa koo keessa jiraatanii hin oolu. Kan dabarfamee kennamuuf jiru dabarfamee kennamuuf jira, kan oolu immoo ooluudhaaf jira. Bineensichi inni bara dhumaa sun ammas hojii isaa cimsee itti fufeera. Sanuma keessaa garuu nama na sodaatu, nama kan koo ta'e, nama gara kootti deebi'u nan dhabe naan jedhe Waaqayyo. Mana keessaas nan dhabe, waldaa keessaas nan dhabe, alaarraas nan dhabe. Dhaloonni koo na tuffate, sabni koo na tuffate, fuula sanarraa deeffate, cubbuu filate. Kanaaf ammas dheekkamsi koo akkuma itti fufetti jira. Dhala koo naan jedhe Waaqayyo. Sabni kun yoo gara kootti deebi'anis gara saba kanaatti nan deebi'a. Biyyi kun yoo gara kootti deebi'anis gara biyya kanaatti nan deebi'a. Mootummaan kun gara kootti yoo deebi'a anis gara mootummaa kanaatti nan deebi'a naan jedhee Hafuurri Waaqayyo Gooftaa maccaa natti haasa'eera. Hallelujah. Hilamandos akka jalabatti kraadii lama canta. Kilaba jaldina astalwee kaata rabadoo laboo shindara lalaba dalabas ikada labati libi kata lalaba ndara lalabas endara labas odala lalabo janemere lebe delebe dilibigas. Raga kadan dala danama janemega sakata jalabati libigan tara lalaba danamo shindere lebe sendara lalaba dalabosh. Muka guddaa tokko ni ilaala. Mukti guddaan kun harka namaatiin gogaan isaarraa gaafa qolli isaarraa qunca'ee. Muka guddaadha. Mukti kuni muka bal'aadha. Muka gaarii ture. Muka ija gaarii ofirraa qabu ture. Muka baala gaarii lafa gaaddisaaf ta'u ofirraa qabu ture. Garuu mukti kun baalli qolli isaa irraa qunca'ee namarraa quncaasuun dhaabadhee ilaala. Quncaasee erga quncaasee booddee mukti kun hidda isaa lafa jalatti kutaa cicciirame. Gaafa mukti kun gogaa deemuun arga. Mukti kun erga gogee booddee namoota baay'ee irratti jiga. Namoonni baay'een jala jiru namoota baay'ee irratti jiga. Namoonni baay'een inni irratti jigu kun lubbuu dhabaniiru. Achi baanni mukti guddaan kun jedhee Waaqayyoon gaafan gaafadhu. Kaartaa biyya kanaatti yookaan kaartaa Itoophiyaatti deebisee na argisiise Waaqayyo. Kaartaa Itoophiyaa kanarratti mootota biyya keenya bulchaa jiran kana fidee naaf kaa'e Waaqayyo. Baanni gooftaan naan akkas naan jedhee Hafuurri Waaqayyo. Akkas naan jedhee Hafuurri Waaqayyo. Hojjettoota mootummaa keessaa naan jedhee Waaqayyo. Aangaa'ota mootummaa keessaa gaggeessitoota biyya bulchan kana keessaa naan jedhee Waaqayyo. Akka nama hojii koo ta'ee namni mana isaatti gara hojii isaatti ba'u hojii koo ta'anii mana isaaniitii gara lubbuu namootaa ajjeesuuf balleessuutti kan ba'an, kan bitamanii ba'an, kan leenjifamanii ba'an, kan gorfamanii ba'an, kan barumsa fudhatanii ba'an, lubbuu namootaa balleessuu, dhiiga namootaa dhangalaasuu, dhiiga qulqullootaa dhangalaasuudhaaf namoonni qaama mootummaa irraatiin naan jedha Hafuurri Waaqayyo. Akkasumas immoo bineensicha 666 irraa ergama isaa fudhataniis kan ba'an naan jedhe Waaqayyo. Walumaa galatti nama 600 naan jedhe Waaqayyo. Amaaraa Kililirraa, Oromiyaa keessa, waajjiraalee mootummaa garaagaraa jiran keessa, waajjira olaanaarraa jiraate hamma waajjira gajjallaa ganda jiru keessa naan jedhe Hafuurri Waaqayyo. Namoota 600 naan jedhe Waaqayyo. Magaalaa Finfinnee qofaa keessa, naannoo Oromiyaa qofaa keessa. Namoonni kun lubbuu namaa akkuma nama hojiitti ba'u. Lubbuu namaa irratti hiriiranii kan ba'an, kan garaa jabaatan, kan garaa hin laafne, dhalootaaf kan garaa hin laafne, lubbuudhaaf kan garaa hin laafne, ajjeesuuf ajjeesisuudhaaf kan garaa hin laafne naan jedhe Waaqayyo. Namoonni ammanaa kana baay'atan lubbuu saba koo irratti, qulqullootaaf qajeelota irratti ba'anii jiru naan jedhe Waaqayyo. Maal gootalee gooftaalee Waaqayyoon gaafan gaafadhu akkas naan jedhe Waaqayyo. Sagalee kana namoota hundumaatiin akka geessan abdii guddaan qaba. Yoo duunes yoo jiraannes silas du'uun keenya noolu waan ta'eef akkas naan jedhe Waaqayyo. Ilaamee naan jedhe Waaqayyo. Namoota akka kanaan saba koo irratti duula ba'an jedhe Waaqayyo. Ani Waaqayyo Gooftaan maccaa harka namoota isaan ajjeesuu danda'anitti dabarsee isaaniin nan kenna, hin qabamu naan jedhe Waaqayyo. Eenyu akka qabu isinuu beektu, isiniif kaa'uun barbaachisu. Dabarseen kenna harka namootaatti naan jedhe Waaqayyo. Dabarseen kenna harka warra isaan caalanitti naan jedhe Waaqayyo. Dabarseen kenna harka warra isaan ajjeesuu danda'anitti naan jedhe Waaqayyo. Ilaamee naan jedhe Waaqayyo. Kana booda namoota baay'ee qabama harka namaatiin naan jedhe Waaqayyo. Kana booda harka namaatu
harka namaatiin harka namootaatti dabarse waan hin qabuuf harka namootaatiin namoonni kun hin qabamu naan jedhe Waaqayyo. Harka warra isaan caalaniitiin naan jedhe Waaqayyo. Nama humna ta'uuf waraana humna ta'uuf immoo nan qaba naan jedhe Hafuurri Waaqayyo. Waraana humna ta'uuf nan qaba, nama humna ta'uuf nan qaba. Naman gargaaru kanaaf waraanaan gargaaru kanaan garuu naan jedhe Waaqayyo. Namoota kana akka nama waraqata qabanii yeroo isaan harka keessa galfatan hin ga'a ija keessanii isin argitu nan godha kana immoo naan jedhe Hafuurri Waaqayyo. Waaqni jiraata jechuudha. Haaliin ammas akkas naan jedhe Waaqayyo. Waa'ee mootummaa biyya kana mootummaan kun nan dhaga'u naan jedhe Waaqayyo. Mootiin na dhaga'us miti jedhe Waaqayyo. Mootii hojjettoota isaa dhaga'us miti naan jedhe Waaqayyo. Mootii mataa jabeessa, mootii gara jabeessa naan jedhe Waaqayyo. Mootiin nan dhageenye naan jedhe Waaqayyo. Gorratti tuffadhe naan jedhe Waaqayyo. Mootummaa biyya keenya biyya Itoophiyaa bulchu kanaan akkas naan jedhaara Waaqayyo. Mootiin attaallale naan jedhe Waaqayyo. Mootiin sobeedhe Waaqayyo. Mootii garaasaa narraa deeffatee dugda sanatti galagalche Waaqayyo. Mootii laphee jabeeffate naan jedhe Waaqayyo. Wanta ta'eef naan jedhe Waaqayyo. Hamma inni biyya kana geggeessutti bara mootummaa isaa hundumaa bara raafamaan godha naan jedhe Waaqayyo. Bara aangoo isaa hundumaa bara raafamaa, bara boocha, bara gaddaan godha naan jedhe Waaqayyo. Bara itti lubbuun namootaa isatti dhangalaate, bara dhiigni namootaa isatti dhangalaate, isarraati dhiigi isaa immoo dhiigi namootaa barbaadamudha naan jedhe Waaqayyo. Loba shakadiyaa nan godha mootummaa raafamaa, mootummaa foxxoqu, mootummaa caccabu, mootummaa hurrii hojjetu akkan waliin qixxaane, wanti ni yaada akkan waliin qixxaane jalaa gochuudhaaf ani Waaqayyo gooftaa macca akkuma inni fuula isaa narraa deeffate anis fuula koo irraa deebiseera naan jedhe Waaqayyo. Gabbarsuu eenyuun qabu, sodaa eenyuun qabu, jireenya eenyuun jiraatu, yoon du'es yoon jiraadhes Kiristoosiif. Dhaggeeffadhaa isinitti hima. Abbaan barbaade waan barbaade jedhee raajuu danda'a. Abbaan barbaade waan barbaade jedhee dhugaa raajuu dubbachuu danda'a. Abbaan barbaade waan barbaade jedhee jaallatamu waan barbaade haasa'uu danda'a. Yoon du'es yoon jiraadhes Kiristoosiif wanta ta'eef dhugaa Waaqayyo natti dubbate tokko immoo lubbuu koof jedhee naasa. Lubbuun nama lafarratti na galaafachuu wayya. Waaqayyo Waaqa irratti mootummaa sana dhowwachuu mannaa jechuudha. Akkas naan jedhe Waaqayyo. Akkas naan jedhe Waaqayyo. Seera mindinoo Daani'el boqonnaa 25 lakkoofsaa 25 kaafta dhattee dubbistanii meene tekel kan jedhu sana dhaqaa dubbisaa. Akka jedhe Waaqayyo. Narraasaa nan urgufa mootummaa jedhe Waaqayyo. Nan ollachiisa narraasaa dhaabbiin dhoowwadha naan jedhe Waaqayyo. Bara inni jiraatu bara inni bushu hundumaa, bara mootummaa isaa hundumaa, bara boo'ichaa, bara gaddaa, bara imimmaanii, bara wacaa, bara cubbuun bal'ate, bara cubbuun guddate. Bara cubbuun mataa ol kaafate, bara du'uun hammaate, bara guddaan salphate, bara xinnaan immoo harca'e naan jedhe Waaqa. Jalaa godha, bara abaaramaan jalaa godha, bara ciigaaman jalaa godha, bara jibbisiisaan jalaa godha. Fuula isaa narraa deebise waan ta'eef fedhe Waaqayyo. Fuula isaa gara koo irraa deebise, dugda isaa gara kootti waan deebisee fedhe Waaqayyo. Ani Waaqayyo dheekkamsa koo isaa oo'a hin qabne. Ani Waaqayyo dheekkamsa koo isaa gara keessa garagaluu hin qabne. Ani Waaqayyo dheekkamsa koo isa araaraa hin qabne. Isarratti nan fida. Gara kootti deebi'aa deebi'uudhaa baate immoo kan hundumaa godhamee ija keessanii hin argitudha Waaqayyo gooftaan macca. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Hafuura qulqulluu. Naan jedhe Hafuurri Waaqayyo waajjira garaa garaa keessa kan hojjetan naan jedhe Waaqayyo. Aangoo gurguddaarra qabatanii bulchitoota biyya kanaa naan jedhe Waaqayyo. Iddoo garaa garaarra dhaabbatanii walii galuudhaan walii mallatteessuudhaan saba koo irratti qumaara warra taphataa jiran naan jedhe Waaqayyo. Kana booda utuu isaan walitti galagalanii iji keessanii hin argan naan jedhe Waaqayyo. Ilkaan isaan ittiin saba koo nyaachuudhaaf qarataniif qulqulleeffatan naan jedhe Waaqayyo. Akka isaan ittiin wal nyaatan nan godha naan jedhe Waaqayyo. Meeshaa isaan ittiin saba koo waraanuudhaan fudhatanii ba'anidha Waaqayyo. Akka walii isaanii ittiin wal fixan nan godha, walittan deebisa qaama mootummaa kanaa naan jedhe Waaqayyo. Qulqulloota koo dhiiga isaanii dhangala'aa jiru waan natti iyyee fedhe Waaqayyo. Imimmaan maanguddoo baay'ee fuula koo waan ga'eef naan jedhe Waaqayyo. Imimmaan namoota baay'ee fuula koo duratti waan walitti qabame, cubbuun biyya kanaa, cubbuun mootummaa kanaa fuula koo duratti wanta tuulame amma tulluu ga'eef naan jedhe Waaqayyo. Kana booda walii isaanii walittan deebisa naan jedhe Waaqayyo. Ilkaan isaan ittiin saba koo qaratanii ittiin nyaachuudhaaf jedhan naan jedhe Hafuurri Waaqayyo Waaqni jiraata. Gooftaan akkas naan jedhe. Gooftaan akkas naan jedhe. Sodaa eenyuun qabu abbaan barbaade bor dhufe lafa naa nyaachisu. Eenyuyyuu ol miti. Eenyuyyuu Waaqayyoon ol miti waanta ta'eef jechuudha. Walii isaaniitti nan deebisa, walii isaaniitti nan galagalcha, arraba isaanii wal jalan naan jedhe Hafuurri Waaqayyo. Sammuu isaanii wal jalan akka isaan waliin galle nan godha naan jedhe Hafuurri Waaqayyo Waaqni jiraata jechuudha. Waraanni mootummaa
biyyoota garaagaraa magaalota garaagaraa magaalaa Oromiyaa keessa magaalaa iddoo garaagaraatti faca'anii ergamanii dirqama isaanii ba'anii warroonni jiran namoonni hedduu ta'an namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an namoonni lakkoofsaan hedduu ta'anii harka mootummaa kana harkaa ba'anii harka qaama biraatti dhaqanii utuu isaan harka kennatanii utuu isaan booji'amanii natti meera Waaqayyo akka isaan booji'aman nan godha akka isaan harka kennatan nan godha naan jedhe Waaqayyo akka isaan waliin galle nan godha naan jedhe Waaqayyo kan saba kanaaf dubbatu kan uummata kanaaf dubbatu isaanuma keessaa nan kaasa naan jedhe Waaqayyo aangawoota mootummaa keessaas nan kaasa. Waraana mootummaa jiran kana keessaas nan kaasa kan saba koo kanaaf garaansaa dhukkubsatu. Waajjiraalee mootummaa jiran kana keessa mootummaa jiran kana keessaas immoo kan saba kootiif dhukkubsatu nan kaasa lafa dhokatanii jiran keessaati as ba'anii akka isaan dubbatan nan godha. Kana boodani Waaqayyo waa'ee dhiiga saba kootiif nan falma nan farada naan jedhe Waaqayyo. Aangoo mootummaa kanaa jalatti nan urgufa wambarii dhumeen godha naan jedhe Hafuurri Waaqayyo nan raasa nan gaddisiisa naan jedhe Waaqayyo. Wambarii dhukkubsataa teessoo dhukkubsataan jalaa godha naan jedhe Waaqayyo. Bara jireenya isaa nagaa akka hin arganne godha naan jedhe Hafuurri Waaqayyo Waaqni jiraatan jechuudha. Haaleluyyaa. Yesuus gooftaadha. Eenyu ol miti eenyuyyuu Waaqayyoon ol miti nan dubbadha. Waaqayyo raajina godheera na dibeera mootii tokkochaafan ergama innis Kiristoos Yesuusidha waan ta'eef. Waaqayyo akkana naan jedhe. Waraanni mootummaa kana bakka biraarraa magaalaa kanarraati gara magaalaa biraatti ergamanii jiran dhugaa Waaqayyoo isa jiraataati utuu isaan dhaqanii harka isaanii kennatanii lammaffaan utuu isaan booji'amanii Waaqayyoon natti dubbateera. Maaliif jennaan warra garaan isaanii dhukkubsateef warra garaan isaanii boo'eef warra garaan isaanii dhugaa jirtuuf dhugaa jal'atteef warra garaan isaanii madaa'edha isaan kun naan jedha Hafuurri Waaqayyoo. Kanaaf isa darbe caalaa wanti sodaachisaan isa darbe caalaa wanti nama raasu isa darbe caalaa wanti nama hurgufu isa darbe caalaa wanti nama boosisu isa darbe caalaa wanti garaa nama dhukkubsu gara fuula duraatti ta'uudhaaf jira. Waaqayyo gooftaan maccaa ulee isaatiin dheekkamsa isaatiin alangaa isaatiin lafa galu galeera kan rukutu rukuteera. Amantoonni lafa jirtanitti kadhannaatti akka jabaattan gooftaatti akka jabaattan Kiristoositti akka jabaattan humna keessan akka haareeffattan maqaa Waaqayyoo isa jiraataatiin isiniin gaafadha. Eebbifama barri keessan eebbifamu akkasuma waraan